Akkam jirtu Oromoo nageenya hunda keessaniif haa ta'u. Copy share link godhaatii viidiyoo kana nama hunda biraan ugaa. Egaa sababiin viidiyoo kana ni waraamu waa laman irratti jechuu barbaade. Mata duree isaa akkanan jedha. Amma achi mooran Oromoo, qabsoo Oromoo, seenaa Oromoo sobarraa bilisa ta'uu qaba. Soba alaatii miti kan nu rakkise soba keessaati waan ta'eef wantoonni nuti hammarraa irra teenyee Oromoo walitti nu qabuu dadhabe keessi isaa waan sobaa fi shiraan guutamee fi inni kun ammoo Oromoo keessaa buqqa'ee baduu qaba. Jaalannus jibbinus nu ta'us baatus nu dhukkubus nu fayyisus buqqa'eetuma baduu qaba. Okay, back to the point. Samoonii kana obboleen Colataan gaa kitaaba san baasanii fidanii dhufaniiru akka kitaaba san irratti nutti himanitti kana dura waan nutti himan faallessanii irraa garagalanii jechuu kooti. Badhoo Dachaasaa baaroo ajjeesee nuun jedhanii jaarraa abbaa gadaa immoo bakkee san hin turre nuun jedhanii saniin booda waan baay'ee nutti himanii adda bilisummaa Oromoo kan hundeesses ana faanuu anuu faanuu jedhu bakka biraatti immoo iyyuu anuu bakka biraatiin dhufeedhu. So waan waliif fakkaanne waan baay'ee marqanii nutti himanii jiru. So to make it long story short bakka lamatti addaan baafnee wanna kana dubbachuu barbaada. Tokko ilmaan maccaa baarootumsaa eenyu akka ajjeese Leencoo Lataa gaafachuu qabu. Badhoo Dachaasaa baarootumsaa hin ajjeefne. Ajjeese yoo jedhame qalaan baaroon ittiin rukkutame sanaa fidanii ragaan isaa dhufuu qaban ragaadhaan malee Leencoo Lataa nama ragaadhaaf ta'uu dadhabuudha miti. Anaaf Leencoo Lataa jechuun birciqqoo cabeedha. Birciqqoon cabe immoo lammata deebi'ee ittiin dhugamuu hin danda'u. Karaa cabe saniin nama muree nama dhiigsa waan ta'eef. So that's not gonna happen. Done. Inni lammaffaan Badhoo Dachaasaa sammuusaa dhibamaadha jedhamas. Badhoo Dachaasaa sammuusaa dhibamaadha qaamni jedhu isuma kan ammoo baarootumsaatu itti hime dhibamaadha hoo jettee ragaa hakimii nuuf fiduudha qabda. Ragaa hakimii mataansaa dhibamaadha kan jedhu. Kan ammoo warri wajjin hin ture warri hosan qabsoo keessa ture hooggansarra turan namoonni baay'een as jiran Badhoo Dachaasaa kanaan odoon ta'in kan beekamu Oromoon akka hin taanetti itti himame malee Badhoo Dachaasaa kanaa miti kan jedhu ragaa qabna. Ragaa namaa si qabna, ragaa barruu si qabna. Badhoo Dachaasaa nama fayyaa, nama hoogganaa siyaasaa nama ta'e. In fact warra booda qabsootti dhaqanii makaman kan akka baarootumsaatii fi Leencoo Lataa dabalatee jechuudha. Hoogganaa isaaniiti baay'ee. Hooggana isaaniitiin mataan isaa dhibamaadhaan hin jedhu. Warri hoggaa meeqa bosona keessa isa wajjin hin ture gaaf tokko dhibamaadha isaan hin jenneeni. Jarri kun garuu gaafuma dhaqansa mataa isaa dhibamaadhaan hin jedhan jechuudha. Maali hoo jedhame keessa isaa duubee isaa fanxootu jira jechuudha. Fanxoo diina Oromoo ta'e. Inni sun amma achi dhaabbachuu qaba buqqa'uudha qaba nu keessaa. Dhaabbachuudha miti. Buqqa'eetuma baduudha qaba. Karaa citteen isaa cittu karaa baateetuma baduudhuma qabdi. Amma achi sobaan deemuus hin dandeenyu. Sooftiweeriin kaleessa qabsoo Oromoo irratti gaxxamame sun inni vaayirasiidhaan guutame sun amma sooftiweerii haaraadhaan sabstitute ta'uudha qaba. Buqqa'eetuma baduudha qaba. Period. Kana sossobanii bobaa jala godhachuun faayidaa qabanatti fakkaatu. Egaa uummanni diina isaa hin beekne diina isaa injifatu rakkoo isaas hin beekne rakkoo isaatiin bahu waan ta'eef nuti diinni keenya soba hammannee jiraachuudha. Rakkoon keenya soba kana immoo gaafa dhugaan gad dhufu dhugaa fudhannee soba san of keessaa balleessinee dhugaadhaan walitti araaramuu dadhabuu keenyadha. So that's the problem we have. So gara funduraa maal ta'a? Egaa akkuma nama jedhe kana dhumarratti isa kanaaf ilmaan maccaa baarootumsaa eenyu akka ajjeese Leencoo Lataa gaafachuu qabu. Odoo inni lubbuudhaan jiru. Nuti garuu karaa keenyan isaa amma jenne kana jenneerraa Badhoo Dachaasaa nama ajjeefne nama qulqulluudha goota Oromooti kanaasumaan finnee dhufnaa jechuudha. Inni lammaffaan Leencoo Lataa seenaa inni Oromoo keessatti jiraate keessatti wanni gaarii bakki inni itti godhe ragaa fidaa hoo jedhan nama arrabsu malee ragaan hin jiru. Leencoo Lataa waan gaarii hojjetes hin beeku hin hojjenne. Waan hamaa waan yaraa Oromoo keessatti garuu godheera. Waan tokkoon harkisuu barbaada. Waan lamaan harkisuu barbaada. Tokko bara mootummaa ce'umsaa Oromoon qabsaa'ee gaafa inni mootummaa ce'umsaa keessa ga'u odoo tole jedhee gaafa san aangoo isa fudhatee raate. Wayyaaneen waggaa 27 uummata Oromoo irratti bilqaatiin hin fanniftu turte qeensa keenyas hin buqqiftu turte. But unfortunately qabsoo Oromoo ani qophii miti lakkii nuti hodhaa jedhee waan Tigreedhaa kenneef isaanii kennaadhaa isaan aangoo san fudhatanii aangoo san irra taa'aniit uummata Oromoo qeessa buqqisaa dararaa ajjeesaa nu balleessaa turan jechuudha. Har'a seenaan keenya akka hin taane godheera. Kan ammoo itti gaafatamaan eenyudha badii kanaaf adda durummaadhaan isaa jechuudha. Lammaffaa Jaalladhii Gammadaa Moqadishoo keessatti wanna Leencoon akka namni beeku hin barbaanne Jaalladhii Gammadaa beekeera. As a result Mallas Zeenaawiidhaa aangoo dabarsee kennuudhaaf feevarii waan godheef firummaa waan qabuuf kana keessatti yookaan olmaallee jechuu dandeessu. Olmaa waan qabu ofiisaati karaa boolee seenee baha Nadhii Gammadaa immoo dabarsee nyaachiseera. Kanaafuu waan biraa waan baay'ee jechuun danda'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiigni kun hundumtuu itti odoo hin gaabbin kan isa gaddisiisu waan baarootumsaa qofaadha. Waa'ee Oromoo isa hin gaabbisiisu, waan waraana sanii isa hin gaabbisiisu, warri Badhoo Dachaasaa fa'aa isa hin gaabbisiisu. Obbolaan lamaan bakka isanitti du'anii laal. Achitti du'anii. Lamaan kun na gaddisiisan jedhu tokko keessaa na gaddisiisaa jedha. Gaafa inni jedhu gandummaan hin jiru gaafa nuti jennu gandummaa ta'aa namoota warra mataa dhedheebbooti beechaan. So inni kun
gadi bahee namichi dubbachuudha hoon taane immoo seenaa tortoraa kana seenaa dhugaatiin Oromoon jaalatus jibbus dhaga'uu akka danda'utti barreessinee itti gadi finnaa. Kanaaf uummanni Oromoo kan akka nu beeku barbaada. Inni dhuma gaafina isin kennu. Egaa akkuma duratti jedhee haasaa gurgaarii zandoo yaa waxaalsan ta'ee mitiire addi bilisummaa Oromoo nutu hundeessadha Leencoo Lataa. Ani immoo akkanan jedhee isinii fida. Soba kana keessa uummata baay'eetu jira. Namoonni baay'een akkasitti dhageenye information nuti qabnu googiliidhaa maaliyyoodhaa jedhu. No. Hundeeffamni adda bilisummaa Oromoo Moqadishoo keessaa kaatee waan taateef bara reediyoon hundeeffame irraa kaasee hamma dhufanii bakka Jaldeessaa jedhamutti kora isa duraa godhatanitti taatee keessatti adda bilisummaa Oromoo keessatti warri hirmaate eenyu kan jedhu sirriitti ilaalamuu ni danda'a. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo bara kam hundaa'e eessatti hundaa'e eenyufaatu keessatti hundeessanii inni kun marsaa tokko inni itti aanu adda bilisummaa Oromoo erga hundaa'e booda gaafa kora godhatu warri achi keessa ture sun eenyudha kan jedhu aangoo isaanii addaan baasanii saniin booda warri kun dhaqanii itti makanii har'a abbaa qabuuf godhan kuni bara kam dhaqanii dabdaabbee maaliif baatanii dhaqanii eenyutu isaan ergee dhaqanii maaliif dhaqanii ijaaruuf dhaqan moo shiraaf dhaqanii kana addaan baasanii ilaaluun baay'ee gaariidha. Tumee Leencoo Lataa gaafa inni qabsoo Oromootti achi dhaqu qabsoo Oromootii akka dhaqe godhanii nutti himuun daattis laayi. Qabsoo Oromooti odoo ta'e gaafa jaarraa abbaa gadaa dhufee Finfinneetti isaan gaafatu sun odoo wajjin deemanii raatani qabsoo Oromoo gaafa sanan jedha. Gaafa san namni jaarraa abbaa gadaa wajjin hin deemee waraana bilisummaa Oromoo dura hundeeffametti dhaqee makame badhoo Dachaasaati. Badhoo Dachaasaa dhaqee itti makame kora godhame irratti taa'ee aangoo nama sadaffaa ta'eeti kan filatame inni irra ture hoogganaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo yoo sanii kan ture Jaal Badhoo Dachaasaati gooticha ilma Tuulamaa jechaadha. Isa kan ture. Saniin booda bara Qeeshibiriin ture qeestumsaa guddisaan xalayaa barreessanii akka isaan adda bilisummaa Oromoo bira dhaqanii gaaddisa argatan ergamaniiti xalayaa san baatanii dhufanii achitti makaman malee qabsoo Oromootii warra dhaqes miti. Dhaqanis immoo qabsoo Oromootii warra bu'aa buusee doon ta'in warra qabsoo Oromoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo bakka lamatti addaan qoodu irratti sheera hamaa taphachaa turedha. By the way, waraanni amma jiru kunuyyuu tortoreen harkaa bahee hagatti galuun irraa badii keessaa nuti amma keessaa baanutti ta'uun harka kana duuba kan jiru Leencoo Lataati. Eessaa dhaqxu? Goonicha aangee bira dhaqaa. Ilmaan Oromoo Tuulamaa waraana kana keessatti dhuman laalaa. Aangoo irratti ijoollee fannifamte laalaa. Jaalmoo Ifaa laalaa. Maaliif du'u ijoolleen keenya gameeyyi keessaa? Kuni farra kaleessa baha Oromiyaa keessatti Leencoo Lataan faan bixxilanii bukeessanii Oromoo keessa awwaalantu hamma har'aatti soba ta'ee Oromoo keessa ta'ee gatii nu kaffalchiisaa jira. Egaa waa lama jaalachuun hin danda'u. Seenaan Itoophiyaa Oromoo irratti barreeffamte soba erga jenne seenaan qabsoon adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhu kun keessattuu Leencoo Lataan faan erga overtee godhatanii kaasee Oromoo keessatti barraa'e udaan jedha waan ta'eef Oromoon dura isa mana keessaa kana qulqulleessuun dirqama. Seenaan sobaa Oromoo keessaa buqqa'ee baduudha qaba. Kanaafuu Oromoon kana beekuudha qaba. Yaada'uu qabaattan nu barreessaa. Lakkii adda bilisummaa Oromoo bara 1969 hundoofne Moqadishootti hundoofne asuma Finfinnee keessatti yoo nuun jettani ragaa wajjin nutti hima. Maqaa isaanii nutti hima hoogganaa bara sanii eenyudha. Gaafa isaan hundeessan Finfinneetti dura ta'an eenyu, aanaan eenyu, maallaqa qabaan eenyu, abbaan siyaasaa eenyu, abbaan diinagdee eenyu, abbaa waraanaallee isin hin jedhu hin danda'u maaliif abbaa waraanaa kan jedhamu jiru. Finfinnee keessatti waraana ijaarettee I think tarattaratii daa'imaan itti himtu dheetan amana waan ta'eef. So karaa baha biiftutti wanni dhugaan nuti beeknu kuni kunumtu adda abbaa qabaa. Warri immoo yoo asitti ijaarame jedhan kun immoo maal akka godhanne beekna jechuudha. So seenaa kanaan wal qabatee wantoota baay'een Oromoo keessaa nuti buqqisuu qabnu baay'eedha waan ta'eef uummanni Oromoo yaada qabdan naamusaan nu barreessa. Warri TikTokii keessa duuba dhokattanii nama arrabsitanii keessantu gubatee cincaa'ee isa kana qabbaneeffachuudhaaf nama arrabsitu malee malkiin keessanis hin beekamu faayidaan isin fiddanis hin jiru. Oromoodhaafis qabsoodhaafis seenaa Oromootii wanna fiddan jirtu. But to make long story short, I'm not interested in Oromo politics. Ani seenaa Oromootirra hin jira. Kanaaf dhugaan kun akka ifa bahu uummanni Oromoo irratti hojjechuudha qaba. Sobni kun Oromoo keessaa buqqa'uu qaba. Karaa kanaan nu barreessaa hin jedha. Egaa obbo Leencoo Lataa oduma jiru viidiyoon kun akka isa bira naa ga'uun barbaade. Jiruu kee keessatti ani wanni gaarii sirraa baradhu hin jiru obbo Leencoo Lataa. Ati nama guddaadha sin kabajaa. Personalitiin akka jirutti ta'e qabsoo Oromootii fi seenaa Oromoo keessatti wantoonni ati Oromoo keessatti uumtee deemtee fi intentioniin amma ati soba kana gadi fidde gara funduraa Oromoon akka wal nyaachaa deemu soba kana keessatti uumte keessattuu ilmaan Tuulamaati hammam eeboo akkamittiin akka nu waraante abbaa waraanametu beeka. Kanaaf halbee ati natti as garagalchite kana ani fudhachuu hin danda'u. Nagaattis siin jedhaa oo dandeessanii saagalii ofirraa diddiiramii uummata Oromoo dhiifama gaafadhu. Thank you. Kanuma jedha.